baganuu dhuftanii keessummoonni kennaa waamichi kabajaa irraa hin hafanii eenyu fa'a dhufee keessummoonni meetii sinsimannee jirraa lafaa ol kaaniti sinsimannee jirraa lafaa ol kaaniti. Oktitoo Khadijaa yaa kaddamtuu diinii bagattiin si gahee gaa'ila keetinii baganaaf gammaddan firaa fi ollaanii baganaaf gammaddan firaa fi ollaanii. Rabbiin si badhaasee amantii islaamummaa diinii dhaban qabne qura'aana fadiisaa isatu karaa jannataa namatti garsiisaa isatu karaa jannataa namatti garsiisaa. Haraama falaalas isa taddaan baasaa namni isa qabatee jannata mindaansaa namni isa qabatee jannata mindaansaa. Yaa kaddamtuu diinii hangafa waa maraa rabbii si jaallatee si kenne waa maraa diinii kaddamachuuf of duuban deebitu qabeenyaaf lubbuu ishees diinirraan qusattu. Abbaa mana ishees kan akkaan jaalattu isin haa milkeessu milkii gandalachuu bultiin ijaarrattan yoo maraa gammachuu ilmaan gaggaarillee walirraa argachuu. Isinii haa taasisu rabbiin ilmaan teessanillee tan akka imaamu Bukhaarii wa Muslim tan akka imaamu Ahmad Shaafii isin haa badhaasu rabbii danda'anii. Mee amiin jedhadhaa takkan sin eebbisaa du'aayii rasuulli nuuf dhaaman sanirraa. Baarakallahu lakumaa wa baarika alaykumaa wa jama'a beenakumaa fi khayr. Ittumaan aanfadhaa waan qalbii naraasee Khadiijan waan jettee dhaadattu dhageesse. Dubartiidha jedheet gariin na tuffataa dubartii yoon ta'e maaltu na hanqataa anuu haadha dhiiraa haadha ambiyootaa haadha nabiyootaaf haadha rusulootaa haadha sahaabotaaf haadha salafootaa haadha saalihootaaf haadha taabiyootaa maalummaa dubartii dhageessetiin beektaa. Atoo muka moo simbirarraa seetaa isheerraa dhalattee maaliif ishee qeeqxaa ishee xinneessitee maaliif ishee jeeqxaa dubartiin qabeenya uumamaa badhaasa rabbiitii wurtuu dhala namaa. Kameetti arjoomtuu gara laaftuu namaa sadarkaa guddaadha kan taate amaanaa. Hortee hortuu namaa taatu haadha namaa yaa seena qabeetti seenan kee waadhumaa dubartiin maddituu burqaa dhala namaa yoo irratti agartee jechaaf gocha hamaa gaariiwwaniif jecha kabajjii hundumaa. Mee fakkeenya keenyaa jara tokkoof lama dubartii rasuulaa ilaalaa hundumaa ammallee Sumayyaaf kan kana fakkaatan Khadiija fi Aishaa fakkeenya fudhannuu silaa seenaa isaanii ni beenna hundinuu wal haa yaadachiisnu hanguma dandeenyu. Warri duraan beekuu haa yaadatanuu fi wallaalan akka goomoo irraa haa baratanu. Khadiija binti Khawlid bareedaaf beekumsaa rabbiin ishee faahee qabeenyaaf duniyaas ishee bira kaa'ee haalaaf amala ishee waa hundaanuu faahee gochaa fi jecha ishee seenan lafa kaa'ee. Aishallee jennaanii seenan ishee gaarii rabbitu badhaasee ilmi akka bahaarii kan irraa baratu dhiira fi shamarri kan seenan dubbatu ilmoo namaa gaarii waa himamee dhumaa seenan ishee barii waa himamee dhumaa seenan ishee barii. Fakkeenya fudhannee Sumayyaa ilaaluu qofaa xiinxalii madaalii kan diini fooreettee lubbuu ishee qaalii isheen galmeessite seenaa akkaan gaarii kan irraa baratu xinnaaf guddaan marre. Garuu yaa obbolaa maaluma taatanii jara kanaaf jecha maanuun kabajjanii. Yoo badii qabaannee maanuun gorfattanuu waan dhosaan dalagan wal baasuun ifatti deebii isaan dhabe gaafii ta'e natti. Akkana jechuun koo hunda isaaniitii miti hadiisa ergamaa rabbii kan baratan dubartiin tuqamuu hin danda'u garaanii gochaa fi jechaanis baay'eedha sassatan akkuma haadhatti gochaa fi jechaanis baay'eedha sassatan akkuma haadhatti.